Abbo dhiirri hundumtu tokkodha. Dura amala isaanii bareechatanii seenaniiti laphee kee cabsan. Cabsanii duwwaa taasisanii kan deeman. Haadhatoo isaan yeroo tokko wanta barbaadan hanga argataniiti. Bareeddutoo lubbutoo si jaaladhee si du'ee asin bahee achiin seenee jecha addunyaa karaa ittiin baatu hin qabne keessa si awwaalanii kan deeman. Dhiira amanuun ibidda keessa seentee qaanqee taate akka baddeetti. Ati garuu nama akkamitti? Beektaa yeroo tokko jechuun natti dubbattu dhiira akkan jibbuu fi waan jaalala jedhamu kan iyyaannee na godhu. Dhugaa kootiin bira kenna. Dhiira moo? Ani kanan jedhu. Ati obboleessa hin qabdu? Eeyyeen dhugaadhas hin qabdu. Otoo qabaattee akkana hin jirtu turte. Yoo dandeesse innaan bira jirtu wanta akkanaa hin jedhin. Dhugaan sin jedha firii keessan osoo hin argin du'aa waan jettu natti fakkaata.